jarattiin tun yoo arra mootummaan kun jijjiirame nyaapni kanarra hamaa dhufellee nyaapha sanii hojii dhaabbatanii Oromoo irra duudanii jechuudha. Amala waan ta'eef. Okay. Amma silaa namni mataa buqqee guddoo qabu itti dhimma baasedha waa hedduutti. Maaliif achi keessa waa hedduu kollektii godhuu dandeessaa miti. Garuu buqqeen hangas guddattu hoggaa qullaa taatu gatiin qabdu jechuudha. Emiti. Kanaaf silaa warri mootummaadhaaf hin jiru kun so called mootummaa warra citizen biyya alaa qabaate isin jala seenee ganamaa galgala du'a namaa waan ni godhu kana silaa seeratti deebiftanii gaariidha. Amma jaarmeen siyaasaa biraa aabaa ostaanaan kaafaa'oo namni deeggaraan isaa yookaan miseensaa tokko paaspoortii biyya alaa qabu yoo achi keessa dhufee waa isiniin jiru immediate fuutanii ol darbitanii jechuun mana hidhaatti. Maaliif fair imbalance hin jiraanne? Maaliif walqixxummaan hin jiraanne? So xiqqoo silaa naamusa itti gootanii gaariidha. Kabira bakka irraa jalqabanii bakka itti fixaniitu nama dhibaa teenya tana. Namaas yaaddeessaa namaas dhibaa jechuudha. Meemma karaa dirree dhawaa kanatti hin gaddeebi'a takka. Karaan dirree dhawaa kun dirreen dhawaa tun lafa istiraatiijiidha. Very strategical city. Magaalaa bareedduu nama hawwattu magaalaa qilleensisii bareedaa. Karaan isiin itti baatu hedduu Jabuutii, Affaar, Soomaaliyaa, Zeelaa karaa hedduudha jechuudha. Magaalaa qubsuma naggadaa magaalaa jabduudha. Magaalaa dhaloonni namoonni magaalaa dhaloonni namni keessa dhalateelleen dhugaa qarooti. They're very visionary jechuudha. Ummata faxina ummata dafee ka faxina waa maybe qilleensa isaatirraa ta'uu mala. An hedduun jaaladha qilleensa dirree dhawaa jechuudha. Maaliif dirree dhawaa tanatti alagaan ija dhiibdi? Maaltu arra immoo akka isaan kana godhan godhe? Dhugatti dhalattootuma naannawa san jiraatuutu waan kana oofu jira moo humna biraatiitu duubaan jira? Gaafa dhagaa abaarsaa tokkochi kaayyatan dhagaa abaarsaa ka kun ammaa warri Zeelaatu dhagaan kun abaarsa qabaa rabbi hojooliin nama buusaa hin fiddanii wanni kun seera rabbiitii wal nama lolchiisaa jaanii didan isin kaayyattan san yeroo san alaabaan tiyyataniin an jaaladhu jechuudha. Antaniin an jaaladhu alaabaa baa'ooti na fakkaatti jechuudha. Alaabaan an jaaladhu alaabaa tana. Alaabaa baa'ooti jechuudha. Na fakkaatti eenyummaa kiyya ibsiti. Hiikkaadha qabdiis hiikkaasiitiin beekaasi. Waan inni hiikkaasii beekuuf hin jaaladha. Goottan hedduutu irra wareegameessi. Dhiiraa dhalaan ayyoo abboon. Isinuu dhumarra taa'ee danda'a kan alaabaa tana irraa agarree jettanii hiitan. Ofiidiyoon kaan hin beektu bara. Okay. Gaafa alaabaan biyya Jabuutii dhuftee dirree dhawaa keessa akkasi guuttee dirreen dhawaa ta'iisaati jedhan. Mootummaa federaalaa taanaan mootummaan isteetii Oromiyaa maaliif use? Akkamitti use? Biyyatee biyya maappitee keessa jirtu that's your sovereignty ta'e qabdu ummata kee jiraatu gaafa akkas godhan maaliif uste? Silaa dargaggoonni san dargaggootu Oromoo tahanii alaabaa tana harkatti arkanii opiidiyoon silaayis waan nyaattu malee waan gootuun beektu tokkoon isaa lubbuun hin galu jechuudha achitti. Biyya san keessa second citizenii fi first citizeniitu jira jechuudha. Kanaatu jira biyya Itoophiyaa jaansan keessa. So kana cufa maaliif hin kaase? Jarri san eega gaafas lafti tun lafa teenyaa ja'ee aadan allaale ol bahee biyya teenya ta'ama 500 dura nurraa fudhatamte deebifanne jeesan namicha akkas jeesan qeensa irraa murtanii yookaan mootummaa dhiyeessanii seera dhiyeessitanii akkami biyya abbaan tokko qabu tiyya jee namni san ol bahee dhaadata. Eegas booda namnichi san yakka meeqa dalage gaafattanii arra garuu sagalee
abbaa gadaa nama jedhamu tokko keessa maaliin dhagahe namni kun yeroo hidhamu aadam faara hiitu finfinneerraa bilbilee sukara qabaa high blood pressure dhiiga ol ka'u qabaa dafaa baasaa jedhanii baasisanii turanii san dhageenye je laata oromoo yakka tokko malee murtii ganna 25 ganna 30 itti kannitan namnummaan tokko namni kun hidhaan tun hidhaa yakkaati jee baasen jiru ni jira aadam allaallee isin baaftan sukara qabeettaniitii fi abbaa dargaggoota kan ganda garaadaati OPDO qabdanii mana hidhaa dirreedhaa ganna 25 itti faraddan maali garaagarummaansaa hiiris garaagarummaansaa kaabnoonni magaalaa sanii itti aanaa pirezidaantii fi including itti gaafataman bilisiginnaa hawaalota Soomaaliitii wajjin corruption lafaat irratti waan isin hojjechuu jiran waan isin hojjechuu jirtan waan beekameefi joollee Oromoo qaroo borwaynu gooteettan fuutanii mana hidhaa duuchitanii jechuudha. Arra lafti dirree dhawaa keessatti biyya Soomaalii guutuurraa dhufanii bitachaa jiran Ameerikaa Kanadaa Eurooppirraa dhufanii dirree dhawaa keessa fi naannawasii bitachaa jiran hawaalaa isin waliin hiriiroo qabdanii miti kaabinee dirree dhawaa. Lafa ummata tokko lafa jechuun ilmoo fi jechuudha. Akka Oromoo minority gootanii warra biraa majority gootanii Oromoonii fi ummanni biyya sanii dhalate biyya malee akka godhu jirtan. Oromoon hin beeku seetu. Qabaattoonni Jabuutii paaspoortii Jabuutii qabu. Naannawa malkaa jabduu kanatti khalafa bitate tokkoo fi lama. Khana godhaa fi ture. Ibrahim Yusuf miti. Ibrahim Yusuf kana godhaan ture. Akka Soomaaliin baay'inaan achi qubattu ajandaan kun ajandaa Usmaayiru Malgeelleetii miti. Lafa Soomaalii babal'ifachuu kajoo. Ka Mustafeedha wajjin sagantaa ganna shan guutuu irra dalagaa turan. Arra lafti teenya dirreen dhawaa teenya wanni kanatti gooba baasanii jedhaniif horii achi ganne kan beekanii eenyufa akka bitatan beekanii eenyufa akka qaba achi keessaa qaban beekanii jechuudha. Kanaaf wanni kun kallattiidhaan mootummaa Jabuutiitii wajji adeemu jiru jechuudha. Magaalaan arra isaanii fi gada bursirra wallolu jiran magaalaan Zaylaa kana wajji walii qabatteeti jechuudha. Garuu warri mi'a lafaa beeku. Mi'a dachii fi beeku lakki heera fasaadaa isin deemtanii kana lafa teenya irra gadhaabdanii lafa teenya kileemin gootanii jedhamee ilaahan garraa walii jidduu deemu jiru ni agartanii jechuudha. Lafti dirree dhawaa inumaa Jabuutii lafti Jabuutiitu lafa Oromootiin jedhan. Jabuutii osoo isa fida lafa. Isa gaara keessa akka bineensaa faffacee jiraachaa ture jechuudha. Pointing godhuu barbaade isaan irratti. Sababni isaa politicianonni isaanii sheekottiin isaanii akka jiranitti Oromoo irratti fuula deebisa Oromoo irra maqabelleessi gaggeessuuf waan jiraniif jechuudha. Oromoon 90 takka dhufte achi dura Harargeen turre nuti Amaara beeyna malee Oromoon beeynu isinii fi Amaarri nu arra nuhi alaqaan keessa nuhi Oromoodha jechuudha. Alaqaan gaafa Afrikaa Oromoodha jechuudha. Ati beekamtuun horii jala deemu. Bakka takka hoggaa roobni irraa goggoge horiin kee hoggaa bishaan dhuguu dhabe ganda keenya faani beeytan dhuftanii horii keessan bishaan obaafachuu lafa qabaattaniitis hin beeytan qabaachuus hin dandeessanii jechuudha. Safa jirtan isin kun kiiloomeetirii meeqa jaldeessarraa jaldeessatiyya. Kiiloomeetirii meeqa jirtanii jechuudha jaldeessarraa. Arra gati kaabnoonni magaalaa dirree dhawaa maallaqa miliyoonaan itti ganneexanii lafa Oromoo saamaa baataniif gabbaatanii dirdabe anna gaaleettan. Siidaa Minilik kapalaas Minilik jiru maaliif diidan? Siidaa sanirra ganna 90 Jabuutiin liis Faransaayif kan namtee turre jira miti maaliif diidan siidaa sana akka evidensiin san dhokatuu fi evidensiin san dhokachuu hin danda'u. You cannot hide the evidence. Hin danda'amu jechuudha. Hin dandeessan evidensii dho'isu.
isin gaaru maxeesan kabineen soo jijiraachaa turtan achumaatu isiniif gaariidha isiniif warabeessatu afaan wadi beeka waan ta'eef Oromo nu bilisoms Oromo mari doktoroota san kabajaan qaban ummanni Oromo nama isin kabaju kabaja nama isinin kabajnan kabajina jarri kun haga afaanii baasanii faannoodha wajjir hidhanne ummata kana hawaashi gatta Somali hawaashi olta Amaaraati jari dubbatanii jechuudha warri ka Dr. Ismail namichi finjoo ka doktoran ta'in he's a computer software engineering jechuudha ganda Amaara keessatti waan isaan godhu Amaara miti akhaako Amaaraatu yoo fiddan lafa Oromoo fudhachuun dandeessanii isaan garuu ummanni akka nagaan wajjaa jiraatu godha ni beeytanii jechuudha if beeytan waan godhu jirtan ni beeytan shirri isin Oromoo irratti Mustafa irraa qabi haga dirreedhaa haga Jabuutitti hidhaa jirtan tokkoon isaa isiniif hin milkaa'u tokkoon isaa isiniif hin milkaa'u akkuma gartee gaafa Eeltiraan lafa san isinirraa fudhattanii beeytanii miti Eeltiraan dhiirasii dhiiftee dubartiisii isinii ergite dhiira Oromootii miti isin dirreedhaa maqaa kaaftan kan isinii hojii wal dhufu jechuudha dubartoota Oromootii hojii wal dura dhaabbattan jandarmaariin Faransaay irraa sii dhufulleen hin jiru